Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Viidiyoo wayiitiin isin deebi'eera. Viidiyoo waa'ee kanneen irratti waa'ee rakkina biyya Arabaa kana hojjechuu samoonii kana dhiiseen ture. Garuu ammoo waan na dirqamsiise waan namni hunduu dhagahuu qabu yookaan ammoo hundi keessanuu beekuu qabdan. Biyyoota Arabaa kamirrayyuu jiraattan kan fe'iyyuu haa ta'u jechuudha. Keessattuu amma rakkinni kana kan wal qabate biyya Beeruut keessa jechuudha. Sababa girgirrii kanaan doolaarri hin jiru. Doolaarri badee waddadee eessaa fuunee isin kennina wanni jedhamu tokko ni jira. Inni ammoo akkuma jirutti ta'ee nu warra hojjennu miti nu hundi keenya sodaachaa jirra. Ta'uyyuu garuu warroonni calliftaniituma birrii keessan ji'a baay'ee irra tursiistan yoo xiqqaate ji'a lama irraa furachuun waan guddaadha bar. Yoo san hin ta'u ta'e ammoo ji'a tokko tokkoon qarshii keessan irraa fudhadhaa ifaajee keessan jechuudha. Kunis akkamittan viidiyoo kana qabachuuf na kakaase yookaan ammoo isin biraaf ga'uuf na kakaase jechuudha. Mucayyoo teenya takka jechuudha obboleettii teenya. Akka ishiin na himtetti keessan jechuudha. Intalli baay'ee gubatte baay'ee harta humnaa ol ta'eeti jechuudha. Himboosii dhugaa dubbachuudhaaf himboosii jechuun namni akka itti ba'u ni jira dhuguma namni aaree ni bu'a. Garuu kun boo'insa imimmaanii miti dhiiga kan ishiin boosu jechuudha. Kanaafuu mucayyoo tanarra gahee isinirra mootiyyuu akka hin geenye ishiin tun erga biyya kana dhuftee Beeruutii kana keessa erga dhuftee waggaa afur fixee gara biyyaatti deebi'uu yaaddi jechuudha. Amma birri ji'a 9 irra teechisaa turte kan ji'a 3 hojjattee jechuudha. Maatittiin ergite maatii yeroo gaafattuyyuu maatiin itti fayyadamanii tokko kan nama qusatan jira. Tokko ammoo maatiinis kan walitti namaa hin qabne ni jira. Dhiifama maatiin tokko gaarii ni jira badaanis ni jira. Sun akkuma beeytanitti birri irratti ammoo eenyummaaniyyuu hin amanamu. Si ammoo wanni biyya keetirraa maatii keetirraa bishaan midhaan muka biyya keetirraa baasee biyya ormaa kanatti suguuf birri tan argachuuf jechuudha. Kun siriyeesidha. Kan siriyees jedheetan isinitti taasa'a. Kanaafiyyuu jechuudha birri irratti eenyuyyuu hin amanamu. Eenyunuu bineensa birri irratti ifaajee keetirratti eenyunuu bineensa. Kanaafuu intalli ka waggaa 3 hojjatte maatii isheetii irratti ergitee sumuunni takka hin jirtu jechuudha. Akka ishiin natti himtetti erga san dhageesse bakka kan waggaa 1 harkatti qabadee galuun qaba dirqama jetteeti kan ishiin murteeffatte. Maarree osoo akkas gootu kan ji'a 9 isaan irra tursiiste jechuudha. Intalli san dura kan ji'a 3 fuuftee meeshaadhaan boorsaa minaaminaan bitattee jirti. Kan ji'a 9 kanagaa isheen harkatti qabattee galuu fi yeroo kanatti jettu akka tasaa mootiyyuu cikichikiin isin beeytan kunoo biyya Beeruut kana keessatti ka'ee jira. Torbee lama finnee sadaffaaf seenaa jira jechuudha. Yeroo ishiin gaafatutti birri ishee ji'a 9 kana yeroo ishiin gaafatutti doolaarri hin jiru. Doolaarri waddadee dhabamee bakka fuunee sii kenninu hin qabnu jedhaniin. Ajaa'iba! Akka ishiin birri biraa qabdu ni beekanii yookaan ammoo baankiidhaanis hin dhabanii kun soba. Maatii tana dhoggachuma yaadaniiti. Kanaafiyyuu balleessaa kan qabu eenyudha? Tokko mataa isheeti. Birri ji'a 9 isaan irra teechisu miti. Ji'a tokkoyyuu hanqisanii irraa fudhachuudha isaan. Isin ammoo mucayyoo tanarra gahee isinirra akka hin geenyeef maal gochuu qabdanii amantanii eenyuyyuu haa ta'u waggaa 4 waggaa 5 waggaa 10 bira taa'e. Isaan hin amanina. Isaan bar garaa keessa waa'ee garaa isaan keessa itti yaadan hin beektu. Nama namummaa isaaf duubaniin argita. Wajjin nyaattaa wajjin bultaa. Kana beekta malee waa'ee isaanii humaan wannati beektu hin jiru. Kanaafuu birrii keessan yoo xiqqaate ji'aan yoo mara isinitti guddate ji'a 2 osoo hin dabarsin irraa fudhadhaa. Keessattuu kunoo warri Beeruut keessa jirtan sababa doolaarri hin jiru dhabame waddade jedhaniif birrii keessan irra hin tursiisinaa. Dhabamullee badullee jechuudha. Isinii bakka fedhanii fuudhanii isinii kennuu qaban kun dirqama. Yoo ta'e ammoo gara biyyaatti gad deebisuudha malee wanni birri asii isinii kennu birriin asii hin hojjettu. Kana beekaa. Kanaafuu
rakkoo mi'atii tanarra gahe akka isin irra hin geenye jedheeti kan viidiyoo tana qabadhee isinii deebi'e jechuudha. Waa'ee kanniin waa'ee rakkoo biyya arabaa kana hojjechuullee irraan ture. Wanni na fidammotu baay'ee natti dhagahame yoo xiqqaate jechuudha. Birriin ji'a 9 kun yookaan doolaara 300 yoo kan hojjettu ta'e jechuudha. Erga waggaa afuraffaa keessa seentee hasaaba sunu doolaara meeqa akka dhabdu jechuudha intalli tun. Samoonni kan ammoo iyyuu tikeetiin amuranii nagalchuuf naan jette yookaan torbee amma dhufu kana keessa jechuudha. Kunoo haadhi hojii dabaruu wixata ta'a yookaan kamsaa keessa akkas gara biyyaa nan gala jette birri ji'a 9 dhabdeeti kan ishiin gara biyyaatti deebi'aa jirtu intalli tun jechuudha. Waggaa afur biyya ormaatti gubbattee warra biraayes sumunata kan qabdu asiillee harga duwwaa gaddeebaa jirti. Wanni mucayyoo tanarra gahe akkasin bira hin geenye viidiyoo kana hundi keessanuu hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa jechuudha. Warri biyya arabaa keessa jirtan hundi keessanuu sheer walii gochuu hin dagatinaa.